Yaadni haaraan dhangala'aa sammuu keenya keessa yaa'a sagalee keenya gurraan qabaa fudhaa hundi keessan hubannoo dhabaa Itiyoo editing daawwadhaa chaanaalii keenya jaalladhaa kana subscribe godhaa maatii keenya ta'aa nu jabeessaa waliin guddinaa waliin injifannaa qubee tokkoon addunyaa geeddarraa Itiyoo editing yeroo hundaa jiraadhaa nu hordofaa mo'adhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jira jirtu hordoftoota kiyya baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii kadhuman qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jecha. Har'a barnoota editingii aappii CapCut keessatti wanta ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufeera. Innis capitation-dha. Bifa kanaan barreeffama galchine afaan Oromootiinis afaan Ingiliffaatiinis afaan qulqulleessee kan haasa'u afaan Ingiliffaati akkasuma afaan Arabiffaatis ni haasa'a. Afaan Oromoolee inuma haasa'a garuu qulqullina hagas hundaan qabu. Akkamitti barreeffama galchine haala kanaan namni biraa akkamitti barreeffama nu galchine namni nuuf dubbisa kan jedhu gaafii isinitti uumuun dhabu. Aappii CapCut keessatti barreeffama yoo galchine bifa kanaan namni nuuf dubbisuu danda'a. IAN nuuf dubbisuu danda'a. Akkamitti akkanatti akka IAN nu dubbisu gochuu akka itti dandeenyu aappii CapCut capitation kutaa capitation keessatti wajjin barannaan afaan turaan affeerraa kiyya dura awwala irratti suuraa keenya ni galchina. Image irraa finnee suuraa keenya ni galchina. Itti aansine suuraa keenya erga bifa kanaan galchine booda jala kanarra gabbuuna. Editing jira, audio jira, text effect fi akkasuma overlay kanatti kaa'anii jiru capitation-dha. Kutaa capitation kana irratti okay ni goona. Erga kutaa capitation kana irratti okay goone enter capitation ka jedhu kana irratti al tokkoof gadhoofna. Erga haala kanaan irra gadhoofne booda as biratti text yookaan barreeffama finnee galchina. Barreeffama akka nuuf dubbifamu barbaanne asirratti finnee galchina. Barreeffama barreeffattanii qopheeffattanii maal gootanii asirra qaqqabdanii barreeffama tokko haa galchu. Haala kanaan paste copy gootanii galchitanii asirratti maal gootanii dan bakka jedhu kanarratti dan gootanii next jettanii osoo next hin jedhin amma as jalatti ni filattanii nama isiniif dubbisu yookaan sagalee filattanii sagalee as jalatti sagalee filattanii CapCut text to speak. Anama sagalee filataa jira. Sagalee natti tolu. CapCut text to speak. CapCut text to speak. CapCut text to speak. Haala kanaan as jalatti filachuu dandeessanii sagalee hedduutu jira. Anama kama walaa kanarra dhahee CapCut text to speak. next ni jedha. Bakka kanarratti barreeffama barbaadan asirra galchitanii waan feetan isin Ingiliffas Arabiffas galchitanii akka IAN isin dubbisu. Erga haala kanaan barreeffama galchitanii sagalee filattanii booda next bakka kanarratti okay gootanii split automatically kanarratti okay gootanii haala kanaan isiniif barbaade suuraa keessatti isiniif galcha. Haganni barbaade fixuuf obsaan eeggadha. Erga xumurame booda kara kanatti nuuf fida. Kun amma suuraadha malee viidiyoo miti. Sagalee an filadhe santu haala kanaan naaf dubbisaa jira. Walumaan haa dhageeffannu. Yaa biifti koodha. Yaa biiftu kuu ifa ganamaa akka aduu bariini mootummaa ija kee keessa nagaan jira. Onneen koo si yaadaani bohaara. Yaa taaltu koo mootummaa bareedinaa. Sagaleen kee yeroo tagaa'u gadi koo hundi ni bada. Yaa hawwi koo boqonnaa onnee koo guyyaa keessa si yaadata halkan keessa si abjuudhada. Haala kanaan nuuf dubbisaa IAN waan ajaa'ibaati. Suuraa keessan galchitanii barreeffama akkasumas yaadota garaagaraa bifa kanaan IAN yoo isiniif akka dubbisu barbaadan haala kanaan hojjettanii yeroo fixan asirratti export irratti okay jettanii haala kanaan export gootanii nama waan hin barbaanneef irraa deebi'a. Ammas asuma deebina. Capitation keessatti deebina ammas sadaffaa caacaa jedhu kanarratti yookaan capitation template kana bira ni dhufna.
okay irratti ni goona. Haala kanaan barreeffama istaayilii kanaan akka nuuf barreessu gochuudhaaf ni filannaa keessaa isa nutti tole isa tokko keessaa daawunloodii godhattanii mee nama isa kana daawunlood haa godhu. Kana yeroo kana daawunloodii gootan barreeffamni isin as jala barreessitan haala kanaan isiniif baha. Anama maal godha mallattoo qalama kanarratti ni tuqa al tokkoof. Yeroo mallattoo qalama kanarratti tuqu barreeffamni capitation kun barreessee haala kanaan mul'isu bifa kanaan naaf baha. Anama irraa haqaa. Bifa kanaan erga barreeffama barreessee booda maal godha filachuus danda'a. Kalarii barbaadan bifa kanaan filachuu dandeessanii. Istaayilii irratti asirra istaayilii irratti ni filattanii foontis filachuu dandeessanii. Haala kanaan anama istaayilii qofa filadha. Effektis filachuu dandeessanii. Bifa kanaan effektii barbaadan filachuu dandeessanii. Haala kanaan effektii filachuu dandeessanii. Animationiinis ni jira as keessatti. Animationiis filachuu dandeessanii irra dhooftanii haala kanaan haala animation haala kanaan irra dhooftanii haala kanaan daawunlood gootanii itti fayyadamtanii erga xumurre immoo raayit jennaani. Mee suuraa kana harkifnee barreeffamaan akkana wal qixxeessina. Irratti dhoofnee isin agarsiifna. Haala kanaan jecha capitation bifa kanaan barreeffamni viidiyoo fi suuraa jalatti isiniif dalagaa. Barreeffama isin barreessitan hunda capitation kana fakkaata. Viidiyoo fi suuraa jalatti haala kanaan barreessaa itti fayyadama. Baay'ee bareedaadha. Capitation kun ufumaan akkanatti haala kanaan isiniif jijjiira. Yoo barbaadan suuraa qofa irratti, yoo barbaadan haasa'allee haasaa keessan jalatti waan haasoftan san ibsitanii barreeffamnis akka wajjin isiniif dalagu gochuu dandeessanii. Suuraa keessan qofallee galchitanii haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii. Viidiyoon kun waan dheeratee jiruuf viidiyoo itti aanu keessatti walitti deebina. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like akkanaaf gootan asumaan jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha. Warroonni maatii taatanii jirtanis share godhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii.